Hindi sani. Oh no no no. Ata mililik. Nun miti meeshaa kenna ni beeku bareechanii. Shamakar turduftoota kiyya bakka jirtan snaaqabu charas video biraati walitti deemnee jirra. Video kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanal kanaaf haaraa ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatinaa malattu notification tuqaan isin jechuu barbaadan video gaggaarii video isin bohaarsu video isin bashannansiisu qabadee dhiyaadhee jira. Video erga isin hojjedhe guyyaa 5 akka dura guyyaa 2 guyyaa 3 isin hojjechaa jiru. Guyyaa 5 guyyaa 4 torban tokko ta'uuf deema. Saniif abdi qomoo busy taanee jirra. Maaliif torban eebbaafa deemaa jirra. Eebbaaf guyyaa 5 qidaamee yookiin sanbata dura dhufaa jiru kana yookiin sanbata xiqqaa dhufaa jiru kana eebbi kiyya gaasan gaafa eebbifamuuf xiqqoo torban kanas busy ta'uu danda'a video isin hojjechuuf kanaaf har'a video dheertuun siif qabadee jira. Video kanatti akka bohaartan abdii guddaan qaba. Yaada qabattan koomentii barreessaa haga dhumaatti nafaana tura. Sareen kophee keessatti. Guddaadha kan isaan kiriidhaan miila seettidhanii adeemsisanii. Masaraan mootummaa seena qabeessa magaalaa Naqamteetti argamu maal jedhamuun beekama? Maqaa goota kamiin moggaafama masaraan? Masaraan magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu goota baay'ee jaalannuuf kabajnu. Masaraan mootummaa seena qabeessa magaalaa Naqamtee keessatti argamu maal jedhama? Atsee Minilik. Atsee Minilik magaalaa Naqamtee keessatti masaraa Atsee Minilik. Naqamtee keessattuu. Atsee Minilik jedhamu jira. Mee waaqa feera. Dhiirri Oromoo maal godhee maal gochuu dadhabee garaan kenna nu gubatee hamileen kenna nu cabee. Nun miti hojii kenna ni beeku bareechanii. Nun miti meeshaa kenna ni beeku bareechanii. Shamarran faranjiitu galata nuuf galchanii. Itti bilbilaa gaafadhaa dubbii hin qabne maqoo. Akkatti nu galateeffatu shamarran faranjii abdii xayyibu waaqoo. Baangaaliin afaan qoroddee shamarran teenya hidhii moroddee. Baangaaliin garaa deeddii shamarran teenya gudeeddii. Paakistaaniin qamisii dubartii shamarran teenyatti gorortii. Suudaaniin tiksee gaalaa shamarran teenya walii ilaalaa. Ana keessattuu kan na gubee erga jara baangaalotaa qeerroo Oromoo ka ibbade maqaan dhalootaa. Ani dubbii kana hin cadhisu addunyaatti iyyadhaa. Maaloo qeerroo Oromoo ka'aatiin naa birmadhaa. Ka'aatiin nuuf birmadhaa. Ka'aatiin nuuf birmadhaa. Ka'aatiin nuuf birmadhaa. Faaxee koo rabbuma sodaadhu. Faaxee koo baangaalii madhiisi. Faaxee koo jaalalli jiraannaan. Faaxee koo fuudhii wajjin ciisi. Eegaa kuni fafa kuni fafa kuni fafa baangaaliin qorondee afaanis si tufa. Eegaa kuni fafa kuni fafa kuni fafa baangaaliin qorondee afaanis si tufa. Na'annatullaahi baangaaliin. Maaloo. Videoon kun erga viidiyoo si'ana TikTok irra naanna'aa jiru jaalalleewwan wal dhiisan sana irratti sana boodadha kan gurbaan kun sana baasee. Natti fakkaata TikTok irra argee baay'ee bareeda namatti tola. Iddoon amma itti argamnu godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsooti. Akkuma beekamu iddoon jal'aa boorii magaalaa Galamsoo keessatti kan jiraatu ta'ullee qonnaan bulaan maali? Video keessa tokko reaction koo jalqaba irratti hojjedheen ture kan Abdiisaa Balaachuutu naasuu tokko dhufee makeessa lixee video akkasii baay'ee nama mudata kan keessumaa gaazexoota karaa irratti afgaafi maal godhan irratti baay'ee nama mudata. TV irratti illee turuu yeroo inni dhufu jira namni dhaabatee inni ilaala. Inni qophii namaa feeldi godhe yookiin qophiiti jalqabdee si jala fokkisuu yookiin si jala hambisuutu jira. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. TikTok irratti baay'ee hojjetan gamchoo kan hunda viidiyoo isaa lama sadii irratti react godheen ture. Abbaa Giddi. Oh no no no. Abbaa Giddi namni wallaaltan jira dee yaadu TikTok irratti keessumaa sirballee. Oh no no no. Gatalama wigi gatalama
Molee dhabnaan baay'ee nan dabbarama. Egaa tole. Abbaan gaaddise gadi qajeelee mataa tokko fannaan Nansi qajeelee. Wayyo. Dhugaa baay'ee nama tola dhugaa gurbaan kuni. Kana emme mana jirtu mimmi malee mataan irra jiru wiiggii malee. Rifeensa kana rakkoo guddaa qabu namichi kun waa'ee rifeensaa malee sirbu. Video ki suuraa social media irra naannoo kan baay'ee namatti tolu Jawaar Mohaammed farda yaabbateetu jira. Bulloo yaabbatee dhugoomsee jira sirba sana. Inni sirba sana keessatti yaabbatame ittiin gulufne malee kunoo Jawaar si yaabbateera farda adii bulloo. Kanuma sirba yoo isaan keessaa fakkaatu sana yaabbatee dhugaa video baay'ee namatti tolu. Kun jiru hunduma deemaa naannaa jiru. Ijawwee fi obbo Baqqeen jechuudha. San yeroo sanatti simannaan godhamuuf baay'ee namatti tola simannaa ajaa'ibaatii jaalala guddaa uummatatti jaalalli guddaa uummata isaaf qabu baay'ee agarsiisaa jira uummati jaalalli isaaf qabu. Viidiyoon kun viidiyoo baay'ee natti toledha. Kunoo farda ajaa'ibaa kana kan isaanii. Buatnya ya wajar mas. Juga Fardik pun ada juga Adi. Ayo kawan. Sumbo membuka kau. Karena tanya ayo berapa itu bayi sumbo jalan ini. Semua bayi mana masih. Nama awat juga bayi. Aye, agak garing musimana. Aye pulau tu tiada lah. Pulau tu tiada, apa pulau nukor? Amma, tapi ya. Kau kok tiba-tiba ajaib bahasa Hindi besar. Belum Korea. Galatoma hundi keessanoyyuu fayyaa nu argadha. Hedduu kabajooma. Fayyaa. Video baay'ee namatti toludha viidiyoon kun viidiyoo baay'ee an jaalladhe keessumaa isteetii isaan amma deeman hunda biyya isaan deemne hin jiru amma qaasaa lakkoofsa warra kun beeku biyya baay'ee deemaniiru biyya isaan deeman keessatti simannaa ajaa'ibaatii jaala ajaa'ibatti agarsiisan simannaan kun immoo adda kan godhu bulloo fardaan simachuun isaanii keessumaa Ameerikaan an farda koo Oromiyaa qofa keessa jiran si'a farda akkasii kuni Dekka biyyoota baay'ee kana keessa fardooti jiru farda kana keessi qopheessanii keessi simachuun isaanii baay'ee namatti tola. Ituu akka kiyyaatti immoo eerpoortii makaanii farda kana yaabbisanii ittiin fuudhanii deemanii fa'aa viidiyoo waraabanii ta'e baay'ee natti tola ture kun yaada gootii hin balleessan jechaa jiru. Ammas saluma garuu fardaan kanaan yoo deemanii itti baratanis immoo sodaachuu danda'u yookiin jechuu fiiduu danda'amanii akka kiyyatti ituu farda sana eerpoortii makaanii ittiin simatanii viidiyoo waraabanii hamma galma lafa wal ta'ee jetti ituu sana ittiin deemaa dhaqanii gulufuu oodisanuu namumti qabee jiranii wook gochaa fardichaan baay'ee kana caala bareeda ture ergatti dhama'uu isaanii namni jechuu kooti sanii viidiyoo baay'ee natti toledha. Video social media irra naannee hundumtuu jaallatee profaayilii cover picture waan irra gurgurachaa jirudha. Videoon kun baay'ee tolee na irratti hojjedhe baay'ee nama gammachiisasi bulloon garmaamu tolaan kana bakka bulloon yeroo sirbi hin dhugoome bakka sirbi isaa silas ergaa guddaa qaba. Yoo saangee ta'uun leencoo fi kun hojii guddaa hojjetaniiru kanarratti. Kun immoo keessin ifa ba'ee dhugoome gaafa mul'atu baay'ee waan nama tolu baay'ee waan nama gammachiisudha. Ija hojii isaanii arganiiru jedhee yaada leencoon faas yoo isaan fayyisi. Baay'ee namatti tola dhugaa yeroo akkas milkaa'ee sirbi milkaa'ee wal simatee gammachuun akkasii uumamuu yeroo uummati keessiin waan sana dhugoomsuu fakkaatee ta'ee ergame lammoo lafa bu'ee Balaachoo wayyo wayyo amteelee
Amtelele. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siif qabade kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammadaa abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan hagee hunatu subscribe godhaa daawwachaa subscribe godhaa mallattoo notifiikeeshinii tuqaa oolisa jechuudha godhadhaan sin jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti haga walitti murtii nagaan siniif habaayitu nagaan tura.